yeroo danuu baay'een keenya fuuldura kaameraa gaafa dhaabbannu baay'ee uf eeggannoo guddaadhaan dhiqannee dibannee filannee uffannee huuba ufirraa funaannee uf sirreessinee uf tottolchinee haala kanaatiin uf eeggannoo guddaadhaan fuuldura kaameraa dhaabbanna. Amma ani haadhoo koo asirratti mormii hin qabu. Kunis yaraadhaan jedhu gaariidhuma rakkoo hin qabu. Garuu wanta dagatamuu hin qabne tokkotu dagatamaa jira. Mimmee fuuldura Waaqayyoo gaafa dhaabbannu kadhannaadhaaf haa ta'u, faarfannaa galataaf tajaajilaafis haa ta'u, fuuldura isaa gaafa dhaabbannu hamma fuuldura kaameraatti uf eeggannu kanaa fuuldura Waaqayyootti uf eeggachaa jirraa oo. Fuuldura Waaqayyoo gaafa dhaabbannu qulqullummaa keenya eegneetu uf sirreessinee xurii keenya irraa dhiqannee cubbuu keenya irraa qulqulloofneetu fuuldura Waaqayyoo dhaabbachaa jirra. Ilaala. Utoo ta'ee fuuldura kaameraatti hamma uf sirreessinee dhaabbachuu qabnu sana caalaa fuuldura Waaqayyootti uf sirreessinee dhaabbachuudhaan hin qabnu turre. Kanaafidhaan kadhannaan keenya fuuldura Waaqayyootti ol bahee deebii fidee kan dhufuu dadhabe. Waaqayyo nu hin dhagayin hafee utoo hin taane kadhannaa keenya anaaf isin nama dhaga'amuu qabu ta'uudhaa dadhabne rakkinichi unuma biraati jecha. Akkana jedha Waaqayyo raajicha Isaayyaas irra bulee boqonnaa 1:15 kaasee hamma 17 sagalee Waaqayyo jiru hafuuraan ta'een isiniif dubbisa dhaggeeffadhaa. Yommuu isin harka keessan gara kootti bal'iftanii kadhattan ani immoo gara keessan hin ilaalu. Harka keessan keessa dhiigni waan guuteef kadhata yoo baay'iftan iyyuu ani isiniif hin dhaga'u. Dhiqadhaa of qulqulleessaa. Hojii keessan isa hamaas ija koo duraa balleessaa. Hamaa gochuu dhiisaa. Gaarii gochuu baraa nuun jedha Waaqayyo. Ija koo isin biraan duubatti nan garagalcha. Kadhannaa keessan isiniif hin dhaga'u. Maaliif dhiigni harki keessan dhiigaan faalameera. Cubbuu keessan irraa qulqullooftanii hin jirtanii. Hammeenya keessan dhiistanii hin jirtanii. Yoo hammeenya keessan dhiistan malee, yoo cubbuu irraa qulqullooftan malee, qulqullummaadhaan uf miidhagsitanii, gaabbii galtanii, uf sirreessitanii, huuba ofirraa funaantanii, xurii keessan gaabbiidhaan ofirraa dhiqattanii, akkaataa kanaatiin fuuldura koo yoo dhaabbattan malee kadhata keessan isiniif hin dhaga'u. Fuula koo isin irraan garagalchaa jedha Waaqayyo. Kanadha rakkinichi. Kanaafuu amma fuuldura kaameraatti uf eeggannoo gootu sana caalaa fuuldura Waaqayyoo gaafa dhaabbattu uf eeggannoodhaan dhaabbadhuun ergaa kooti haadhoo. Eenyu caala? Fuuldura kaameraatti hamma kanaatti uf sirreessine fuuldura Waaqayyootti uf sirreessuudhaan qabnu. Kaameraan maayin? Fuuldura Waaqayyootti qulqullummaadhaan dhaabbachuun hin caalu. Fuuldura Waaqayyootti uf qajeelchanii uf sirreessanii uf sororsanii haala kanaatiin dhaabbachuun caalu. Yoo sana ta'e qofaadha faarfannaan keenyas tajaajilli keenyas kadhannaan keenya hundumtuu fuuldura Waaqayyootti ol bahee gaaffii jireenya keenya keessatti uumamu hundumaa deebii achi gad nuuf fidee kan dhufu. Yoo kana achi garuu xuraa'ummaadhaan taane cubbuudhaan taane haaloo garaatti baanne barruun keenya dafqa namaa saame barruun keenya dhiiga namaatiin faalame akkaataa kanaatiin fuuldura Waaqayyoo dhaabbanne harka keenya barruu keenya kana diriirsina taanaan isa dhugaa Waaqayyooti kadhannaan keenya samitti ol ba'aa turuuti funyaan keenya irrayyuu ol hin darbu. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo utoo bishaan kun jiraachuu baateera ta'ee maaluma dhugneetu dheebuu baana turre maaliinidha uffata keenya miiccannee qulqulleeffanna turre maaliinidha midhaan nuti gadi lafatti facaasnu hundumtuu biqilee kan guddachuu danda'u ture kan nama ajaa'ibu bishaan kan immoo Waaqayyo hunduma namaatiif walqixxummaadhaan laata sooressaa hiyyeessa utoo hin jedhin isa barate kan hin baranne utoo hin jedhin dheeraa gabaabaa qal'aa furdaa diimaa gurraacha osoo hin jedhin gamaa dhufe gamanaa dhufe utoo hin jedhin waan kamiin utoo adda adda nu hin qoodin Waaqayyo walqixxummaadhaan bishaan kan haalatti argachuu dandeenyuti Waaqayyo nuuf laata. Kun ogummaa Waaqayyooti jarana. Hayyuun mana kiristaanaa keenyaa qulqullicha Abbaa Giyoorgis Zagaasichaa akkana jedhe. በተነጊሜ ረቂቅ ዘአቁሮ ለማይ ያአርጎ እምቀላይ ወያወረዶ እምኑሃ ሰማይ በተነጊሜ ረቂቅ ዘአቁሮ ለማይ
duumessa yookaanis immoo hurrii harkaan hin qaqqabamneetiin waaqayyo bishaan galaanarraa waraabee ogummaa isaatiin asii ol samiitti ol fannise samii ol dheeraa sanarraa immoo ansii gadi lafatti roobse ilmaan namaatiif beelladoota mana keessaatiif akkasumas bineensota bosona keessaaf hundumaayyuu sooraa jira. Kun hojii waaqayyooti. Gochaasaa dubbatamneen dhumnee fi galanniif ulfinni daangaa hin qabne ulfaataa maqaa isaatiif haa ta'u. Ameen. Kabajamtoota maatii waaqayyo mee erga waa'ee bishaanii kaasne ittuma fufneetuma waa lamaan tokko ittiin ilaalla. Argamni bishaan kana akkuma hundumti keenya beeknu lafa dhooqa lafa gadi cabaa yookaanis immoo boolla keessattidha argamni bishaan kana. Yeroo baay'ee bishaan kan argamu handhuura lafaa keessa boolla keessattidha sulula keessattidha bishaan kan argamu tabbarra miti. Bishaan kana barbaanna taanaan gara lagaatti asii gadi bu'u. Lagatti ba'een jedhamu lagatti gasii gadi bu'ee jedhama malee. Argamni bishaanii dhooqa keessa waan ta'eedhaaf. Argamni bishaanii sulula keessa waan ta'eedhaaf. Argamni bishaanii boolla keessa waan ta'eedhaaf. Kan nama ajaa'ibu garuu hundumtu uumamni lubbuu qabeeyyiin hundumtu bishaan kana barbaacha garuma lagaatti asii gadi bu'a. Uumamoota jiran hundumaarraa garmalee guddaa kan ta'e arbadhaa jedhama. Arbi ammasee gadi ga'u kunillee bishaan kana barbaacha gara lafa boollaatti gara lafa holqaatti yookaanis immoo gara sululaatti asii gadi bu'a bishaan kana barbaacha. Mootii bineensotaa jedhamee kan yaadamu leencillee bishaan kana barbaacha gara lagaatti asii gadi bu'aadhu. Kana qofaa miti allaattiin samiirra balaliitullee bishaan kana barbaacha samii sanarraa asii gadi lagatti buuti. Boroofni illee tabbarra jiraata. Boroofni tulluurra jiraata. Boroofni tulluurra jiraatu sunillee tulluu sanarraa bishaan kana barbaacha ganamaaf galgala asii gadi gara lagaatti gadi bu'a. Waan kanallee kaasee qulqullichi Daawit akkasitti faarfate. Boroofni akkuma bishaan yaa'u argachuu yaadu lubbuun kosi akkasuma si yaaddii yaa Waaqayyoo jedhe faarsaa Daawit faaruu 42 lakkoofsa 1 irratti jecha. Boroofni tulluu sanarra taa'u asii gadi bishaan barbaacha asii gadi bu'a ilaala. Namni hundumtuu gamaa gamanaa yaa'ee lafa bishaan argamu sanatti gara boollaatti asii gadi ilaala. Garuu bishaan kun maaf akkas barbaachisee? Hundumtu maaliifidha gamaa gamanaa yaa'ee bishaan kan akkas barbaadu? Innoo tulluurra hin jiru. Innoo mukatti ol ba'ee mul'achaa hin jiru. Boolla keessa jiraata. Boolluma sana keessatti uumamni hundumtuu bishaan kana barbaacha maaf asii gadi yaa'a? Sababni isaa dhoogu bishaan kun qulqulluu waan ta'eef, bishaan kun waan dheebuu nama baasuufi, bishaan kun itti dhiqatan waan nama qulqulleessuufi, bishaan kun yoo dhugan waan dheebuu nama baasuufi, bishaan kun midhaan facaasatanillee midhaan dhufii waan nama magarsuufi, bishaan kun jireenya ilmaan namaa hundumaa waan ta'eedha hundumtuu isa barbaada. Atis gamaa gamanaa yaa'ee hundumtuu akkasi barbaadu feeta. Hunduma biratti jaalatamummaa argachuu barbaadda. Hundumtuu akkasi si ilaaluudhaaf dhiinke. Yoo akkas ta'e haadhoo ko elaa tulluurra teessee miti. Mee akka bishaanii ati qulqulluu ta'e. Akka bishaanii nama dheebuu nama baasu ta'ee argame ati. Hojii keetiin, tajaajila keetiin, gaarummaa keetiin, jaalalaatiin ilmaan namaaf qabduutiin kan dheebuu nama baasu ta'e ati. Nama dheebuu nama baasu taatee jennaan isa dhugaa Waaqayyoon siin jedha tulluurra teessee otoo hin taane akkuma bishaanii boolla keessa teesseellee hundumtuu gamaa gamanaa yaa'ee si barbaadaa dhooko. Kanaafuu dhugaa kanaan akka jiraannu Waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru. Hojii gurguddaa hojjetanii amantiin isaanii seenaa amantiin isaanii jabina nuuf ta'e har'a laallee jabaannu kun baay'ee isaanii namoota iddoo gurguddaadhaa iddoo jajjabaatii dhufe miti. Namoota iddoo gadiitii dhufe. Namoota namni waa'ee baasu jedhee iyyaan. Namoota fira gidduutti orma gidduutti iddoo hin qabne. Namoota akkasii kaasee Waaqayyo ittiin bara keessa dhimma ba'a. She was counted from the seed of Christ Jesus. Even if you consider, God is using unconsiderable people at this time now. Maaliif beektu? Do you know the reason? Waan himatan hin qaban isaan. They don't have an excuse. Jabina isaan dandeettii himatan sanyii beekamaarraan dhufeen jedhanii qabeenyaan qaban jedhanii kana kan koo waan jedhanii himatan waan hin qabneef Waaqayyo immoo of gaadha. For God by himself is self-sufficient and they don't have something to proud by God reason. Of gaadha Waaqayyo. God is self-sufficient. Beekumsaan guutuudha dandeettiin guutuudha qabeenyi kan saati hunduu kan saati waan ta'eef warra duwwaadha waa baasuu hin danda'u jedhan sana kaaseetu itti waa'ee ba'a. God will use them, the despised people, because he is self-sufficient. Yeroon kan sigate, haalli kan sigate, siif jira yeroon.
If the time has rejected you, there is a time to be lifted up now. Yeftaa akkas jedhe. And Jephthah said, Kaleessa oonaa ariitanii. yes, Thank you.